Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Akkam jirtu? Waaqayyo warra kunoo bifa kanaan deebisee moo wal nu agarsiiseera. Waggaa muraasa dura iddoo kana dhaabbannee gaafasis nagaa isin gaafadhee gara fuulduraas maal akka ta'u hin beeknu waaqumatu beeka jennee Waaqayyo dhuguma beeka ture waan hundumaa immoo nu dandamachiisee as geenyeerraa Waaqayyoof galanna ta'u. Kadhaan keessan nu wajjiniin ture hiriira ba'aa turtanii waan meeqa hojjechaa turtanii yeroo nuyi lagannaa irra tures baay'een keessan isinis lagannaa dhumarra turtan jechuun dandeenya boo'aa turtanii Waaqayyootti boosanii itti nu kennitaniittu Waaqayyoos nu gargaareera Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Har'as rakkooma jira biyya sana keessa gaafa sanas akkasuman jedha har'as akkasuman jedha. Akkas jechuu barbaadeetu hin taane dhuguma rakkoo waan jiruufidha. Har'allee rakkootu jira nama baay'eetu mana hidhaa sana keessatti hafee nuyi namni warroonni baane namoota muraasa tarii namootuma beekamoo duwwaadha. Addunyaan kunis akkuma kanaa addunyaa injastisii keessa jiraanna. Warruma beekamutu beekama warri hin beekamne maqaan hin dhaamu. Warri gatii kaffalu maqaan hin dhaamu. Warri gatii kaffalu hin beekamu warri gatii kaffalu maqaan isaanii seenarra hin jiru galmee seenarra hin jiru. Seenaan kan beektu warra guguddoota qofaadha warra ajajoota qofaadha beekamtoota duwwaadha. Namni waaqa beeku garuu lafa namni ilaalutu hin taane bakka namni hin ilaalle ilaala. Kanaaf isinis akkasiin bakka sana ilaaltaniin barbaada gara fuulduraatti. Lafa namni hin ilaalle isin akkasiin ilaaltaniif. Uumamuma keenya ta'ee amma yeroo baay'ee manuma nyaataallee yeroo dhannu yeroo tajaajila wayii yeroo argannu TP eenyuuf kennina nama ergamu sanaatiif kennina. Kan nama sana hundumaa taa'ee bakka tokko taa'ee kan tajaajilu garuu nama biraadha. Kan nyaata qopheessu, kan maal godhu, kan dafqee, kan waan meeqa hojjetu, kan abiddarra gugguufu nama biraadha. Kan silaa gatii argachuun irra jire nama achi taa'u hundumaa kan tajaajilu nama biraadha. Sheefiin achi keessa jiru jechuudha. Isa bilcheessee nuu fide isa dadhabee isa abiddarra jiru isa halkaniif guyyaa irra dhaabatutu hin taane isa wama xiqqoo achitti tajaajilu sana arga iji keenya. Isumaaf kennina. Garuu kiristaanni akka kana ilaaluu hin qabu. Bakka dubbiin jirtu bakka galanni namaa jiru kaa'uun barbaachisaadha. Xiyyaararra ugaa balanni amma paayilatii keenya dura dhaabbatee nu balaliisisu laalla. Lubbuun keenya garuu harka isaa hin jirtu. Lubbuun keenya harka warra lafa jiru warra giraawundi teeknishaanii sana jirti. Yoo bulooniin tokko keessaa irratti yeroo rakkoon tokko mudate kan qilleensa irratti nu hambisu hojii warra sanaati. Garuu galatan qaban nam isaan hin yaadatu. Galmeen seenaas isaan hin yaadatu. The ground crew jedhama. Martin Luther King wannoo isaa keessatti. Isaantu baay'ee barbaachisaadha. Nus qabsoo keenya keessatti nuyi kan maqaatti argatu waan fa'i Jawaar fa'i eenyu fa'i. Garuu kan lubbuutti kaffaleetu jira. Kan lafeetti cabsetu jira. Kan dhiiga isaatti dhangalaasetu jira. Kan ammasitti dhangalaasaa jirutu jira. Galanni isaaniif haa ta'u Waaqayyoofis galanna ta'u. Dhugaa dubbachuudhaaf galanni isaaniif ta'a. Isaaniin haa yaadannu yeroo hundumaa. The real people. Qabsoo kana booddee warra jiran. Nu booddee seenaa keenya booddee ulfina keenya kabaja keenya booddee warra jiran isaaniin yaadachuun barbaachisaadha. Nuyi baaneerra garuu akkuma waan hundumtuu hiikamee itti fudhatamee callisee jira biyyi lafa. Garuu kana miti. Ijoolleen dararaa keessa jiru, du'a keessa jiru, gidiraa adda addaa keessa jiru. Kanaaf isaaniin yaadachuun akka kiristaanaatti nu barbaachisa. Hin dhumne dubbiin hin dhumne ammallee itti fuftee jirti. Waaqayyo nu gargaaru isinis kadhannaa keessan itti fufaa wanti jirus qabsoo keessanis itti fufaa isiniin jechuudhumaa fi Waaqayyo isin haa eebbisu.